Akkam jirtan daawwattoota viidiyoo kanaa. Har'a waa'ee gosoota kompiitaraa irratti viidiyoo kana isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Kanaan dura waa'ee kompiitaraa irratti kompiitarri maali? Kutaalee meeqa qaba kajoo hanga tokko viidiyoo daqiiqaa 12 akka isiniif dhiyeesseetiin ture jechuudha afaan Oromootiin. Har'allee isuma saniin kutaa itti aanu itti fufee gosoota kompiitaraa isiniif dhiyeessuudhaaf jibbaata godhaatee hanga xumuraatti nu hordofaa, hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Gosoota kompiitaraa jedha types of computer. Ulaagaalee garaagaraa irra dhaabbachuudhaan gosoota kompiitaraa gargar qooduu dandeenya jechuudha. Ulaagaalee garaagaraa irra dhaabbachuudhaan gosoota kompiitaraa gargar qooduu dandeenya. Ulaagaalee sanneen keessaa tokko ulaagaa guddina isaa dandeettii waa hojjechuu yookaan performaansii fi gatii isaa irra dhaabbannee kompiitara gargar qooduu dandeenya. Inni lammaffaan immoo hojii yookaan parpasiisaa hojii inni nuuf hojjechuu danda'u tajaajila maaliitiif kompiitara kana barbaanne hajuu irra dhaabbanneetii fi hojii akkam akka hojjetu irra dhaabbannee addaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaadha daataa to'annaa yookaan daataa handling yookaan akkaataa qabannaa daataa irra dhaabbannee kompiitara keenya gargar qooduu dandeenya jechuudha. Ulaagaalee sadeen tanarra dhaabbanneeti kompiitara keenya gargar qoodna. Ulaagaalee sadeen tanaa takka takkaan ilaalla hanga xumuraatti nu waliin taasisuu jenna. Tokko akkaataa qabannaa daataa yookaan to'annaa daataa yookaan daataa handling kajuu ilaalla. Kompiitara akkaataa qabannaa daataa irratti hundaa'uun iddoo sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan analog kompiitara jennaan. Analog kompiitara kajennu jira kompiitara analoogii, kompiitara dijitaalaa, kompiitara wal makaa dijitaalaatii fi analoogiidha jennaan jechuudha. Kompiitarri analoogiidha maal akka ta'e haa ilaallu waliin. Kompiitara analoogii yookaan analog kompiitara kajennuun kun kompiitara analoogii jechuun kompiitara makaanikaalaa yookaan elektirikaalaa ta'ee kan bifa giraafiitii fi firiikwensiidhaatiin kallattiidhaan wantoota jijjiirama agarsiisan battalumatti safaruu fi kan nuti agarsiisudha jechuudha. Isaan sana eenyu faadha? Safartuu yeroo, safartuu saffisa makiinaa konkolaataa ta'uu danda'a, saffisa wantoota biraallee ta'uu danda'a, safartuu ho'iinsaa, safartuu hollannaa lafaa, ibsaa tiraafikii fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Isaaniin kanneen kallattiidhaan bakka sanitti argamanii wantoota san yeroo sanitti safaranii yoo daataas qofachuu danda'anii qofachuu dhabuus danda'an. Garuu immoo isaan waan dijitaalaa wajjin waan wal qabatu waan tokkollee hin qaban jechuudha. Bifuma giraafiitii waan giraafiidhaa wajjin akka giraafiitti waan kennameef jiru san qofarra naanna'udha. Fakkeenyaaf sa'aatii harkaa kana yoo fudhatan lakkoofsa tokkorraa hanga 12 kan kennameef kun bifa barreeffamaatiin kennameef malee irratti harkaan irra barraa'uu danda'a, barraa'uu dhabuu danda'a. Ulaagaa akkaan abbaan itti beeku ni beeka taanaan sanboota sa'aatii kun daqiiqaadha kun sakandii naa lakkaa'aa jee adda baafatee sanboota irruma naannee lakkaa'aa fi akka sanitti naannee lakkaa'aa jechuudha. Waan san kallattiidhaan yeroo sanitti safaraa jechuudha wantoota safaramu san safaruu qofaaf meeshar godhuu qofaaf jechuudha kompiitarri anaaloogiidha kun. Inni lammaffaan kompiitara dijitaalaati yookaan dijitaal kompiitara kan jedhamu. Kompiitarri dijitaalaa kan daataa bifa qubeen lakkoofsaa fi mallattoowwan garaagaraa bifa lakkoofsa baayinariitti yookiin tokkoo fi zeeroo fayyadamuudhaan kan ofitti fudhatu, kan kuufatu, kan nutti mul'isuu fi kan nutti mul'isuudha jechuudha. Dijiitiin lakkoofsa takkaa fi zeeroo akka cufamuu fi banamuutti kan tajaajiludha. Kompiitarri dijitaalaa kun kaalkuleeshinii gurguddoo nuuf hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf isa keessaa tokko kompiitara dijitaalaa kan jennuun keessaa kompiitara dhuunfaadha. Personal kompiitara kan jennuun PC kanneen jennu akka deeskitooppii, laaptooppii fi paalmitooppii kan jennuun kun hundi isaatu hojii kompiitara dijitaalaati jechuudha. Isaan asirratti suuraadhaan agarru kana. Isaan asirratti suuraan agarru kun hundi isaaniitu maal jedhamanii kompiitara dijitaalaa jennaanii jechuudha. Dijitaal kompiitara jennaan. Kompiitara wal makaa anaaloogiitii fi dijitaalaa. Kompiitarri wal makaa yookaan haayibarri kompiitara gosa kompiitaraa adda addaa kan ta'ee fi amaloota kompiitara dijitaalaa fi anaaloogii lamaanuu kan qabudha. Kaayyoo guddaan kompiitarri kun hojjetameefis shallaggii baay'ee wal xaxaa ta'e furuudhaaf gargaaraa jira. Kompiitaroota wal makaa dhaabbilee gurguddoo keessatti shallaggii loojikii fi tiknikaa furuu fi akkasumas
safartuu qabiyyeewwan garaagaraatiin shallaggii gatii wal madaalchisuun kan shallaguudha jedha. Bu'aa saffisa sirrii ta'een kan hojjetu fakkeenyaaf safartuu boba'aa altiraasaawundii fi raadaarii fa'aadha jechuudha. Altiraasaawundiin jira. Waraabduun boba'aadhaa sun gaafa waraabnu gaasa waraabame liitira isaa meeshar godhaadha. San booda deebitee maal nu hojjetti kaalkuleeshinii gatii isaadhaa kaalkuleetu nuuf gooti jechuudha. Gatii isaadhaa kaalkuleetu nuuf gooti. Gatii isaatis kaalkuleetu gooti. Akkasuma altiraasaawundiinis daa'ima garaa keessa jirtu san ittiin ilaaltaa achumaan umrii daa'imaatii fi haala fayyaa isaa waan garagaraa jechuudha. Naannoo isaa waan garagaraa kaalkuleetu nuuf godhuu danda'a jechuudha. Nuuf godhuu danda'a kanneen amma haayibardi kompiitara jennaan. Amala isaan lameeniitu walirratti qabatee jira. Amala anaaloogiitis amala diijitaalaatis ofirraa qabaa jechuudha. Lammaffaatti ceenee jira. Lammaffaan ulaagaa lammaffaa jechuudha. Ulaagaan amma laallee bira dabarre akkaataa qabannaa daataa yookaan daataa handling yookaan to'annaa daataatiin. Inni lammaffaa hojii isaatiin kompiitara qooduu dandeenya. Depends on purpose. Kompiitara tajaajila yookiin hojii inni hojjetu irra dhaabbachuudhaan bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Bakka gurguddoo lamatti qoodna hojii inni nuuf hojjetu. Akkamitti daataa sana akka inni analyze godhu yeroo sanitti sanirra dhaabbannee. Kompiitarri hojiiwwan waliigalaa. Kompiitara tokkoffaan kompiitara hojiiwwan waliigalaa jenna. Kompiitara hojiiwwan waliigalaa jechuun general purpose kompiitara kan jennuun kana general purpose kompiitariin kun hojuma fedhee hojii silaa kompiitara tokkorraa eegamu dabalee waa hedduuf nu hojjechuu gargaaru. Tokko viidiyoo edit godhuu barbaannu viidiyoo edit ittiin goona. Barreeffama garaagaraa ittiin barreessuu barbaannu yeroo sun barreeffama ittiin barreeffachuu dandeenya. Usnee entertainmentiidhaaf waan garaagaraa sooshaal miidiyaa ittiin fayyadamuu barbaannu sooshaal miidiyaa ittiin fayyadamnee akka barbaadnetti fayyadamu intarneetaaf waan garaagaraa illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kompiitara hojiiwwan murtaa'oo qacaamanii jiran mas lammaffaan kompiitara hojiiwwan murtaa'oo jechuun hojii tokko hojii murtaa'e hojii hojjetame tokkichisan qofaaf kan hojjetame kompiitara hojiiwwan murtaa'oo qacaamanii ni jira tokkoon isaatiin halaalume. Kompiitara hojiiwwan waliigalaa yookaan general purpose computer kan jennuun kompiitara hojiiwwan waliigalaa qabaachuun fayyadamaan waan barbaade hunda akka itti hojjetu isa dandeessudha jedha. Haa ta'u malee kompiitara hojii waliigalaa kompiitara hojii murtaawee caalaa waan baay'ee hojjechuu waan danda'uuf walxaxaa oomishuuf rakkisaa fi baasii guddaa kan gaafatudha. Meeshaan fayyadamaa dhumaatiif kan qophaa'e yookiin kan hayyamu yoo ta'u kunis appilikeeshiniiwwan sooftiweerii daldala adda addaa akka irratti fe'uuf kan hayyamu yoo ta'u yeroo baay'ee kompiitara dhuunfaa jedhamee waamamuu danda'a. Kompiitara hojiiwwan waliigalaa kun akka reefu diijitaal kompiitara kan jennee san asitti hojiiwwan parsonaal kompiitariin sana irra dhufee asitti illee hojiiwwan waliigalaa hundaa'u nu hojjechuu danda'a jechuudha. Kompiitara kun hojii nuti itti hojjechuu barbaanne hunda isaatu nuuf hojjechuu danda'a jechuudha. Hojii tokko qofaaf hin ta'e hojjeta. Isaanis akka deeskitooppii, laaptooppii, paalmitooppii kan jennuun taabileetii kanneen akka taabileetiiwwanii fi kan kana fakkaatanidha. Kanneen akka taabileetiiwwaniitii fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Kompiitara hojiiwwan murtaa'e qofa nuuf hojjetan. Sirni kompiitaraa hojii murtaa'e jechuun salphaatti sirna kompiitaraa dalagaa murtaa'e tokko raawwachuuf qophaa'edha. Fakkeenyaaf mana dhuunfaa keenya keessa sirnoonni kompiitaraa adda ta'an hedduutu jira. Kanneen akka maashinii miicaa fi kaameeraa. Meeshaaleen kunneen hundi isaanii hojii yaadame raawwachuuf jecha haardweerii fi sooftiweerii barbaachisaa ta'e qofa walitti qindeessuun kan hojjetamedha. Kompiitaroota yeroo baay'ee kaayyoo yaadameef kan ijaaraman yoo ta'u kunis gulallii viidiyoo yookiin oomisha muuziqaa fa'aadhaaf ta'uu danda'a. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf haardweerii fi sooftiweeriin adda addaa kan walitti barbaadamuudhaan walitti qindaa'anii kan hojjetan jechuudha.
Kompiitarri kaayyoo ati yookaan specific purpose kaayyoo addaa qabu yookaan addaa ta'e specific purpose kan jennuun rakkoo tokko qofa furuudhaaf kan qophaa'edha. Isaan kun yeroo baay'ee kompiitara hojii waliigalaa caalaa salphaa fi gatiin salphaadha jedha. Akkasumas dandeettii loojikiitii fi shallaggii daangeffame qofa qaba. Wanta hojjetamuudhaaf hojjetameef san qofa hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenyaaf sa'aatiin kun hojii sa'aatii lakkaa'uu qofaa, kaameraanis kaameraa kaasuuf qofaa fi kaameraanis kaameraa qofa kaasuudhaa fi ifaan tiraafikii kunis ifuma tiraafikii san qofa mul'isuudhaa fi wantoota garaagaraa kan waanuma tokko qofaaf hojjetame jechuudha. Isaanneen kanneen maal jennaani hojiiwwan murtaa'e yookaan specific purpose computer jennaani. Itti aanee kutaa sadaffaa irra geenye jira. Kutaa sadaffaan kun ulaagaa sadaffaa jechuudha. Ulaagaa sadaffaan guddina yookaan size afaan Ingiliffaatiin gatii yookaan cost ga'umsa yookaan performaansii inni ittiin waa hojjechuu danda'u, dandeettii inni waa ittiin hojjechuu danda'u irra dhaabbanne isa kanallee bakka afuritti gargar qoonnee jirra jechuudha. Kan isa irra dhaabbanne tokko kompiitara olaanoo kanneen jedhamanii jira. Super kompiitara kan jennuun ni jira. Kompiitara mainframe kan jennuun ni jira. Kompiitara xinnoo yookaan mini kompiitara kan jedhamu jira. Maayikiroo kompiitara kan jennuun ni jira jechuudha. Maayikiroo kompiitara kanneen jennuun ni jira. Tokkoon isaaniitiin ilaallu. Kompiitara olaanaa yookaan super kompiitara kan jennuun. Super kompiitara hojiiwwan shallaggii ciccimoo humna adeemsaa guddaa barbaadaniif kan qophaa'e yoo ta'u, yeroo baay'ee manneen barnootaa, burtuuwwan qorannoo fi mootummaa keessatti kan argamudha. Humna adeemsaa baay'ee qabaachuudhaan hojiiwwan walxaxaa kompiitara idilee tokko xumuruuf waggoota fudhatu yeroo muraasa keessatti hojjetuu kan danda'udha jedha. Armaan gaditti fakkeenyota gosoota hojiiwwan super kompiitara tokkoof kennaman ni argamu. Ni jalqabaa qorannoo aerodynamic akka qorannoo cabnuuf hojjeta. Qorannoo haala qilleensaa, cryptanalysis, qorannoo gaazii fi boba'aa, qorannoo fuushinii yookaan niwukilaraa fi meeshaa waraanaa, makaaniksii kwaantamii fi giraafiksii 3D agarsiisuuf ragaa haala qilleensaatiif kan itti fayyadamnu jechuudha. Kompiitarri super kompiitara kan jennu baay'ee fayyadama isaatis performaansii isaa hojiiwwan yeroo baay'ee kompiitara tokkotti kompiitara idilee tokko fudhachuu danda'an sakandii yookaan maayikiroo sakandii keessatti nu hojjechuu danda'a. Baay'inni namoota fayyadamuutis performaansii olaanaa waan qabuuf battalatti yeroo tokkotti namoota miiliyoonaan lakkaa'amanitu kompiitara kana fayyadamuu danda'a. Super kompiitara kan jennuun kun namoota miiliyoonaan lakkaa'amanitu yeroo tokkotti isatti gargaaramuu danda'a, dhimma itti bahuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan kompiitara mainframe kompiitara kan jennu. Akka filannootti kompiitara kanaan kompiitara sibiilaa jedhama. Kompiitara sibiilaa guddaa jedhamuun kan waamamu. Mainframe kompiitara giddugaleessa guddaa kompiitara sadarkaa isaa eeggate caalaa miimoorii bakka kuusaatii fi humna adeemsaa baay'ee kan qabudha. Innis performaansii isaa garuu hanga super kompiitariidhaan ga'u. Hanga super kompiitariidhaan performaansii isaa ga'u baatus istooreejii guddaa qaba. Bakka kuusaadha jechuudha. Humna adeemsaa yookaan performaansii olaanaa qaba jechuudha. Kompiitaroota kanneen hafanirra garuu super kompiitariidhaan gadi jechuudha. Kanneen hundaanuu. Mainframe mootummoonni, manneen barnootaa, korporeeshiniin nageenya dabalataa fi daataa baay'ee kan akka istaatiksii fayyadamtoota daataa lakkoofsa uummataa yookiin daldala elektirooniksii adeemsisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Amanamummaan isaanii fi tasgabbii olaanaa qabaachuu isaaniin maashinoowwan kun yeroo baay'ee dheeraadhaaf waggoota kurnaniif illee akka hojjetan isaan dandeessisaa jechuudha. Kompiitarri kunis amma miimoorii isaatis garaa super kompiitarii illee ga'uu baatu garuu mainframe
kompiitaroota kanneen hafanirra meemoorii iddoo kuusaa olaanaa qaba. Baay'inni performaansii isaatis irra olaanaadha. Baay'inni nama fayyadamuutis akkasumatti waliin ol dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf kompiitara kana yeroo tokkotti namoota kumaatamaan lakkaa'amanitu kompiitara kanatti gargaaramuu danda'a jechuudha. Baay'ee akka sarvaroota fa'aatti gargaara. Akka sarvaraatti jiddugala tokkorra taa'ee namoonni baay'een daataa irratti stoor godhuu fi kaampaaniilee jiddugala ta'an tokko akka sarvaraatti tajaajiluu danda'a jechuudha. Inni kun mainframe kompiitariin kun. Inni sadaffaan kompiitara xiqqaa jedhama. Miini kompiitara jennaan. Miini kompiitara guddina giddugaleessaa qabuu fi maayikiroo kompiitarotaa fi mainframe yookaan sarvaroota gidduutti kan wal simudha, kan jirudha jechuudha. Lameen jidduu jira. Sababa humnaa fi gatii maayikiroo kompiitarotaa fi humna mainframe fi sarvaroota irraa kan ka'e kompiitaroota xiqqaa kana booda hin oomishamanii jira. Kompiitarri kun amma superkompiitarii hin qabu. Superkompiitariin isa olaanaa isaanii. Itti aanee kan jiru mainframe kompiitariidha. Mainframe kompiitariirraas meemooriin isaa gad xiqqaadha, performaansii isaa xiqqaadha, baay'inni namoota fayyadamaniitis akkasuma akka bu'aa deemaa jechuudha. Miini kompiitara kan jennuun kunis. Innis akka sarvaraatti dhaabbata xixiqqaa tokko dhaabbata jiddugala ta'an tokko kan tajaajiludha jechuudha. Wanni kunis miini kompiitara kan jennuun kun. Miini kompiitara kan jennuun kun jechuudha. Inni afuraffaan immoo maayikiroo kompiitara jedhama. Maayikiroo kompiitara baay'ee xiqqaa. Kompiitara baay'ee xiqqaa jedhamuudhaan kan beekamani. Kompiitara baay'ee xiqqaadha. Maayikiroo kompiitara yookaan maayikiroo kompiitara jechuun kompiitara hammi isaa kompiitaroota kaawwan irra xiqqaa ta'ee fi hojiiwwan waliigalaa kan hojjetudha. Inni kun amma akkuma reefu jenne san diijitaal kompiitariidha. Jeneraal parpas kompiitariidha jechuudha. Parsonaal kompiitara jennaan yookaan PC jennaan maayikiroo kompiitarii kana. Parsonaal kompiitara kan jennuun kun namni dhuunfaadhaa dhaabbata kanneen dura dabran san sadeen san irra caalaatti akka dhaabbataatti malee akka nama dhuunfaatti baay'ee waan fayyadanii qabani. Akka dhaabbataatti garuu dhaabbataaf kan tajaajilanidha. Amma kompiitaroota dhuunfaa kanneen jedhaman kompiitara dhuunfaas yookaan parsonaal kompiitara jedhamee beekama. Kompiitarri kun daataa adeemsisuuf yookaan pirooses gochuuf maayikiroopiroosesariitti fayyadama. Hammi isaa salphaa waan ta'eef namni dhuunfaa fi dhaabbanni qabu akka barbaadetti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kompiitara akkaataa caaseffama isaa irra dhaabbannee addaan qooduu dandeenya. Parsonaal kompiitara kan akkaataa qaama isaa caaseffama isaatii fi walitti akka inni itti qindaa'ina isaa irra dhaabbannee bakka sadeen kanatti gabaabsinee addaan qoqqooduu ni dandeenya jechuudha. Isaanis tokko deeskitooppii kan jedhamu jira, laaptooppii kan jedhamu jira, palmitooppii kan jennuun jira jechuudha. Mee tokkoon isaaniitti na ilaallu. Deeskitooppii kan jennuun deeskitooppiin kompiitarri kun kompiitara dhuunfaa yookaan PC ta'ee komponentoonni isaa kanneen akka gabatee cuqqoo yookaan kiiboordii, hantuutee yookaan maawuzii, toorgii yookaan moonitaraa fi siistem yuunitii yookaan yuunit siistem kan jennuun teessoo irra kaa'amuu fi addaan babaanii qofaa isaanii kan jiranidha jechuudha. Nuutu keebilaan walii konneekti godhata malee isaan kun hundi isaaniitu komponentoonni isaanii kun hundi isaaniitu adda babaanii jiran jechuudha. Komponentoonni akka malee kiiboordii qophatti jira, maawuziin qophatti mataa isaa danda'ee jira, toorgii yookaan moonitarri qopha jira, siistem yuunitiinis qophatti jirti. Kanneen hunda keebilaan wal qunnamsiisneeti minjaala gubbaa yookaan teessoo gubbaa kaannee kan itti gargaaramnudha jechuudha kompiitarri kun. Amma gaafa kana hundaa'u tokkoon akka asirratti suuraa kanarra mul'atu kanatti siistem yuunitii jechuun kana jalqabatti hiiktee kana moonitarri keenya isa kana gabatee cuqqoo yookaan kiiboordiin keenya kana maawuziin keenya isa jirtu tana jechuudha. Konneektii walitti gooneet fayyadamna malee yoo konneektiin godhin adda addatti isaan hundinuu hojiin hojjechuu hin danda'anii minjaala gubbaarra akka isaan hundinuu miidhamuu dandeenya adda fagaachuu dandeenya haalli isaanii wal qaba akka komfortabil ta'u akka mijataa ta'etti bakka tokko minjaala tokko gubbaa keenya kan itti gargaaramnudha. Laaptooppiidha inni lammaffaa. Laaptooppiidha jechuudha inni lammaffaadha. Laaptooppiin kompiitara dhuunfaa yookaan PC keessaa isa tokko ta'ee hammi isaa deeskitooppii irra xiqqaa kan ta'ee fi
ga'umsa isaan qixaa kan qabuu fi komponentoota isaa kanneen akka kiiboordii, maawuzii, siistem yuunitii fi moonitarii iddoo tokkotti kan qabatedha. Kompiitarri kun komponentoota hunda iddoo tokkotti waan qabatuuf iddoo irraa iddootti sochoosuunis baay'ee salphaadha jechuudha. Kompiitara kana bakkaa bakka sochoosuunis baay'ee salphaadha. Inni maaliif sababni baay'ee salphaa ta'eef tokko komponentoonni isaa iddoo tokkotti wal qabatanii jiranii jechuudha. Saayizii isaa gabbu'e. Kiiboordii ofirraa qaba, maawuzii ofiisaatii qaba, siistem yuunitis achumatti iddoo tokkotti hundaa'u walitti hammatee bakka tokkotti saayizii isaa gad xiqqeessee akka namaaf qabatu namaaf mijatutti haala mijatee jira waan ta'eef baatanii deemuudhaafis baay'ee nama rakkisu jechuudha. Iddoo irraa iddootti sochoosuu bakka barbaadde deemuu hin dandeessa. Inni sadaffaa paalmitoop jenneen. Paalmitoop. Paalmitooppiin kompiitara dhuunfaa keessaa kan baay'ee mijataa ta'ee fi isa xiqqaadha. Kompiitarri iskiriinii tuqamu ofirraa kan qabuu fi kiisii keenyatti baannee deemuu dandeenya. Kompiitara kan hammi isaa laaptooppii irra xiqqaa kan ta'ee fi moobaayilii irra guddaa kan ta'e jechuudha. Walumaa galatti inni kun taabileetii jedhama jechuudha. Taabileetii jennaani taabileetii jechuudha. Kanneen akka taabileetiiti jechuudha. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Viidiyoo itti aanus akka isinii hojjennuuf chanaala kanaas asumaan sabiskiraayib godhaadha. Nu hordofaa, laayik godhaa, yaada nuuf kennaa. Yaada dabalataatis nuuf kennaa. Galatooma.